kiilolee guyyaarraa odeeffannoo wayitaawaa ta'e simbiraan geessi dhaggeeffadha. Odeeffannoon koos akkas jetti. Yaa Girrisaa nagaatti. Kana dura bara wayyaaneen biyya balleessaa turte san qabsaa'aa gameessi uummata Oromoo ture tokko Jawaar Mohammed jarreen waliin falmii guddaa gaggeesse. Seera badii ta'an sanaa uummata isaarraa hanga muraasa afaan qabsiisaa tureera. Jawaar uummata Oromoo biratti duraanis ta'e amma fudhatama guddaa nama qabudha. Haa ta'uyyuu malee waggoottan muraasa darban dogoggora siyaasaa qabuun kan wal qabate ofiisaafis ta'e ilmaan Oromoo hedduu dogoggorsiisaa turuun isaa ni dhaga'amee ture. Yeroo ammaa tana garuu jijjiiramni amma mul'atee jiru dhugummaan isaa gatii galeefiif gara karaa sirriitti deebi'aa jiraachuu isaa dhageenyee jirra. Inniyyuu miidiyaa Ubuntu irratti yaada dabarfateen akkas jedhe. Qaama waraanatti amanu kamiyyuu deggiree meeshaa ta'uuf hin fedhu. Waraanni furmaata hin ta'u takkas furmaata ta'ee hin beeku. Kana jechuun obbo Jawaar baay'ee tasgabbaa'ee haasawaa ture. Jijjiiramni amalaas baay'ee irraa mul'ata. Walumaa galatti nageenya biyyaaf gumaata godhuu akka barbaadu haasawaa obbo Jawaar keessatti hubatama. Sun waan baay'ee gaariidha. Yoos girrisnii fi baandaan biyyittii irraa ni callisti. Kanaafuu tarkaanfii kee sirreeffachaa akka jirtu hubattee girrisni si booddee jirus akka of sirreessu abdii qabna. Obbo Jawaar Mohammed erga mana hidhaa ba'ee yeroo jalqabaatiif gaaffiif deebii Ubuntu miidiyaa waliin taasiseen dhimmoota biyyaa hedduu irratti yaada inni kaase yaada tasgabbii qabudha. Namoonni jedhan manni amala sirreessaa akkas ajaa'ibsiisaa erga ta'ee namichi Sintaayyoo Chokkol jedhamu sun mana amala sirreessaa hanga kana ture ammallee hin bilchaatu kan jedhan baay'een hin dhabamani. Gaaffii kanaafis baay'een namaa dhagaan akkamitti bilchaata jechuun itti kolfaniiru. Kun egaa akka ilaalcha kootti manni amala sirreessaa isaa beekumsa qabuuf akkasitti hubannaa laatee jiraachuu fi isa beekumsa dhabeef immoo ammallee dabalataan garasitti akka deebi'u kan ilaallatu natti fakkaata. Dabalataan walitti bu'iinsa Itoophiyaatti mul'atan itti fufinsaan furuuf mareen biyyaalessaa gahee olaanaa qabaachuu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Deenmaark Kiiraa Ismiiz guyyaa kaleessaa dubbataniiru. Rakkoolee Itoophiyaatti mudatan mariidhaan furuuf koomishiniin marii biyyaalessaa hundaa'uun adeemsa nageenya eegalame akka deeggaran himaniiru. Rakkoolee Itoophiyaatti mudatan mariidhaan furuuf koomishiniin marii biyyaalessaa hundaa'uun adeemsa nageenyaa eegalame akka deeggaran himaniiru. Miseensota koomishinichaa waliin mari'achuu kan eeran ambaasaaddarittiin koomishinichi hunda haala hirmaachiseen walitti bu'iinsa furuuf kan dandeessisu walga'ii bu'a qabeessa uumamuu hubadheera jedhan. Mariin biyyaalessaa kun Itoophiyaanonni ofii isaaniin nageenya waaraa mirkaneessuuf carraa kan uumu waan ta'eef koomishinichi hojiilee raawwatu dhaqqabamaa taasisuuf gamanumaan waliigaltee uumaa adeemuun akka irraa eegamu eeraniiru. Ambaasaaddarittiin adeemsi marii eegalame akka cimu deeggarsi namoomaa akka dhaqqabuu fi sarbama mirga namoomaa kanneen raawwatan seeraan akka itti gaafataman taasisuuf adeemsa jiru biyyi isaanii kan deeggartu ta'uu himaniiru. Egaan miidiyaan kiilolee gamanumaan qophii har'aaf qabdu kana fakkaata. Turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.